Doonaald Tiraamp dureessa addunyaa Elon Muskiin aangawaa mootummaa gochuun muudaniiru. Hidhi haaromsa Itoophiyaa sa'aatii tokko keessatti anniisaa gigaawaatii 6,456 maddisiiseera jedhame. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Kanaa fi kanneen biroo daballee isin biraan geennaa hanga dhumaatti nu waliin tura. Qaroo miidiyaa share, like, subscribe gochuun yaada keessan karaa koomentiitiin nu biraan gahuu hin dagatinaa. Hidhi haaromsa Itoophiyaa sa'aatii tokko keessatti anniisaa gigaawaatii 6,456 maddisiiseera jedhame. Hidhi haaromsa Itoophiyaa guddichi bara 2017 kanatti baatiiwwan sadan darbanitti sa'aatii tokko keessatti anniisaa gigaawaatii 6,456 maddisiisuu Ministeerri Karooraa fi Misoomaa beeksiseera. Ministeera Karooraa fi Misoomaatti dursaan garee xiinxala diinagdee fi imaammataa obbo Habtaamuu Asfaaw kurmaana jalqabaa bara 2017tti sadarkaa biyyaatti sa'aatii tokko keessatti anniisaa gigaawaatii 6,456 maddisiisuun akka danda'ame himaniiru. Anniisaan sa'aatii tokko keessatti maddee kan bara darbee raayyoo wal bira qabamee ilaalamu enerjii gigaawaatii 1,706 kan caalmaa qabu agarsiiseera jedhan. Enerjii sa'aatii tokko keessatti oomishame gigaawaatii 6,456.65 keessaa enerjiin gigaawaatii 4,300 ol tajaajila elektirikii Itoophiyaaf dabarfamuun himameera. Annisni gigaawaatii 3,005 sa'aatii tokko keessatti indastiriiwwan gurguddoof dabarfamus dubbataniiru. Giddugala daataa immoo anniisa gigaawaatii 886.7 dabarfamuu kaasaniitiin jiru. Sarara diriirsuu ilaalchisee kurmaana jalqabaatti sarara kiiloomeetira 437.43 diriirsuun akka danda'ame obbo Habtaamuu Asfaaw himaniiru. Kurmaana jalqabaa bara 2017tti hidha haaromsaa guddicha laga Abbayyaa irratti humna meegaawaatii haganaa argachuun kan nama gammachiisudha jedhan. Raawwiin pirojektii hidha haaromsaa harka 97.6 irra gahuus himaniiru. Meeshaaleen bu'uuraa firankoo vaaluutaan biyya alaa irraa galaa turan sanada waliigaltee idil addunyaatiin baankii daldalaan akka galan murtaa'uu ministeerri mallaqaa obbo Ahmad Shidee dubbatan. Mootummaan meeshaalee bu'uura irratti hanqinni oomishaa akka hin mudanneef abbootii qabeenyaa dhuunfaa firankoo vaaluutaan eeyyamuun isaan yaadatama. Ministeerri mallaqaa obbo Ahmad Shidee akka ibsanitti firankoo vaaluutaan meeshaalee bu'uuraa gara biyyaa galchuun hanqinni oomishaa akka hin mudanne deeggarsa murtaa'e taasisaniiru jedhan. Haa ta'u malee firankoo vaaluutaan karaa seera qabeessa hin taaneen gara biyyaa seenaa waan jiruuf sharafa maallaqaan alatti dhiibbaa uumuun faayidaa isaarra miidhaan caaleera jedhan. Imaammanni fooyya'insa diinagdee gooroo hojiirra ooluu hordofee sharafni maallaqaa gabaa idil addunyaa kallattii gabicha gidduu jiru akka walitti dhihaatu gochuu isaan firankoo vaaluutaan akka ka'u taasifameera. Murtoon meeshaalee bu'uuraa firankoo vaaluutaan gara biyyaatti galchuun guutumatti akka dhaabbatu taasifamuunis himameera. Hojii damee geejjibaa fi loojistikii ammayyeessuuf xiyyeeffannoon hojjetameera jedhan. Hojii damee geejjibaa fi loojistikii ammayyeessuuf xiyyeeffannoon kennamuu ministeerri geejjibaa fi loojistikii Alamuu Simee dubbatan. Yaa'iin kurmaana jalqabaa bara baajataa kana kan seektara geejjibaa fi loojistikii magaalaa Hararitti geggeeffamaa jira. Ministeerri geejjibaa fi loojistikii Dr. Alamuu Simee damee geejjibaa fi loojistikii guddina diinagdee biyyaaf akka ol'aanaa ta'e himaniiru. Keessattuu imala guddina diinagdee ariifataa biyyattiin galmeessuuf eegalte galmaan gahuuf seektaroonni waajjirichaa hojii geejjibaa fi loojistikii madaaluu hojjechuu qabu jedhan. Yaa'ii kanarratti damee loojistikii fi geejjibaa maaltu akka hojjete, bu'aan hangam akka galmaa'e, maaltu akka hafu adda baasuu fi maalirratti xiyyeeffachuun akka barbaachisu waliigaltee uumuuf kan kaayyeffate ta'uu dubbataniiru. Yaa'ii kanarratti kan argaman pirezidaantiin naannoo Hararii obbo Odiriin Badrii gama isaatiin naannichatti magaalaa fi baadiyyaatti bu'uuraalee misoomaa daandii hojjechuun yeroo gabaabaa keessatti bu'aan qabatamaan argameera jedhaniiru. Bara baajataa kanas hojiin bu'uuraalee misoomaa daandiin bal'inaan hojjetamaa jiraachuu kaasaniiru. Oduuwwan keenya akkumatti fufanitti jiru gara oduu biyya alaatti sin geessina. Tiraamp dureessa addunyaa Elon Muskiin aangawaa mootummaa gochuun muudaniiru. Dureessi addunyaa tokkoffaa kan ta'e Elon Musk oolmaa duula filannoo Doonaald Tiraamp cimsee deeggareef amma deebii argateera. Tiraamp dureessa kana akka murteessaadha jedhamee hojii bu'a qabeessummaa waajjiraalee mootummaa gamaaggamuutti isa muudeetiin jira. Abbaan qabeenyaa X yookaan Twitter, Tesla fi Space waajjira haaraa qajeelcha bu'a qabeessummaa mootummaa kan jedhamu gaggeessa jedhame. Dhaabbanni haaraan kun caasawwan mootummaa barataman irraa walaba ta'ee hojjeta waan jedhameef lafarratti qabatamaan maal akka hojjetu ammatti hin beekamne. Tiraamp garuu dubbii dubbateen White House fi waajjira manaajmentii fi baajataa waliin ta'uun mootummaatiin ala gorsaa fi qajeelfama kenna jedhaniiru. Musk gama isaatiin deeggaraa cimaa Tiraamp kan ta'e Vivek Ramaswamy waliin ta'uudhaan hanga waxabajjii 4 bara 2026tti rakkoo birookiraasii fi baasiin daran hir'isuu irratti karaa saaqa jedhameera. Tarkaanfiin kun ammoo mootummaan federaalaa keessaa hojii baay'ee akka cufamu taasisaara. Musk ammoo dhimma kanaan dura dubbatee ture. Waltajjii kanarratti kana gochuun baajata mootummaa doolaara tiriliyoona 2 qusachuun ni danda'ama jedhameera. Doonaald Tiraamp bulchaa duraanii Arkaansaa
isaas Maayik Hubaakii ambaasaaddara Israa'el gochuuf filataniiru. Ambaasaaddoroota muudaniin ejjennoo baha giddu galeessaa irratti qabanis mul'iseera. Maayik Hubaakiin ammoo nama Israa'elin akkaan deeggaru ta'uunis beekameera jedhan. Kana malees Tiraamp abbaa qabeenyaa fi misoomaa riil isteetiitiin beekamu Steve Witkoff ergamaa addaa baha giddu galeessaa gochuun filataniiru. Aanga'aan duraanii ministeera dhimma alaa tokko akka jedhanitti bakkeewwan kanneen irratti jalqaba ce'umsaa irratti namoonni filataman beeksisuun Tiraamp nageenya biyyaalessaa irratti xiyyeeffannaa akka gochaa jiru ni mul'isa jedhan. Namoonni amma aangoon kennameefis yeroo filannoo Tiraamp waan hojjetaniif deebii deebifameefidha jedhameera. Witkoff Tiraampiin mallaqaan kan deeggare ta'uu bira darbee michuu isaa kan tapha golfiitti jedhameera. Dureessi addunyaa irratti yeroo ammaa tokkoffaa ta'e bulchiinsa Doonaald Tiraamp ijaarrachaa jiru keessatti waajjira haqaa qajeelcha bu'aa qabeessummaa mootummaa jedhamutti dursaa ta'ee muudame. Muudamni Elon Musk kun muudama Doonaald Tiraamp dhiheenya kana geggeesse keessatti isa tokkodha. Tiraamp akka jedhetti dureessi kun waajjira haaraa kaadhimamaa pirezidaantii duraanii Riippaabilikaanii Vivek Raamaswaamii waliin ta'uun geggeessu jedhan. Kun ammoo hanga ammaatti bifa akkamiin akka jiru ifatti beekamuu baatullee mootummaan ala gorsaa fi qajeelfama kennuudhaan birookiraasii mootummaa dhabamsiisuun baasii hir'isuun ni gargaara jedhan. Oduu biraatiin Ameerikaan dandeettii Hizbollaa fi Hamaas Israa'el irratti haleellaa haaraa banuuf qaban baay'ee hir'achuu beeksifte. Giddugalli fara shororkeessummaa biyyaalessaa Ameerikaa akka jedhetti gariin lamaan kun yoo dadhabanillee yeroo dheeraaf waraana kan itti fufuu akka danda'an ibseera. Waraanni Israa'el loltoota Hamaas 14,000 fi Hizbollaa 2,550 ajjeesuu beeksiseetiin jira. Ameerikaan duula waraana Israa'el Libaanosii fi Gaazaa keessatti raawwattuu fi haleellawwan qilleensaa Hamaasii fi Hizbollaa ammas biyyattii haleeluu akka hir'isee ibsiteerti. Giddugala farra shororkeessummaa biyyaalessaatti Daayirektarri Bireet Holmgren akka jedhanitti Teel Aviv duula bara darbee Hamaasii fi Hizbollaa irratti geggeessite keessatti dhaabbilee nageenyaa fi humnoota ittisaa ishee cimsitee jirti. Kunis jijjiirama hedduu fida jedhan. Hooggantoota olaanoo waraanaa fi siyaasaa dabalatee kasaaraan qabsaa'ota gareewwan kanaa Israa'el duula milkaa'inaaf dhihoo ta'e geggeessite jechuun rakkisaa ta'uu ibsaniiru. Haa ta'u malee gareewwan lamaan naannoon socho'an irratti michoota isaanii irraa deeggarsa olaanaa argachuun sadarkaa kana booda balaa akka hin geessine jechuun qormaata ta'uu hubachiisaniiru. Misaayiloonni, rookettonni fi snaayiparoonni adda addaa hedduun Hizbollaa walitti bu'iinsa kanaan dura lafa jalatti kuusee ture haleellaa qilleensa Israa'eliin miidhaan irra gahuu dubbataniiru. Raayyaan ittisaa Israa'el jalqaba baatii kana akka akeekkachiisetti rookettonni Hizbollaa fageenya giddugaleessaa fi gabaabaa ta'an keessaa 80 barbadaa'uu isaa beeksiseera. Israa'el dandeettii loojistiksii fi waraana Hizbollaa akkasumas hoogganaa isaa irratti miidhaa mul'atu geessisu humni lafoo garee kanaa ejjannoo cimaa keessa jiran jedhan Daayirektarichi. Akka odeeffannoo dhaabbileen nageenya Ameerikaa haleellaa waxabajjii 7 dura godhanitti Hamaas qabsaa'ota 20,000 hanga 25,000 qaba jedhanii tilmaamu. Dhaabbileen qorannoo nagahaa fi nageenyaa tokko akka jedhanitti hidhattoonni garee kanaa 30,000 fi isaa ol ta'u jedhan. Hizbollaan gama isaaniitiin kan raayyaa ittisa biyyaa waliin tokko jedhame qabsaa'ota 40,000 ol qaba. Daayirektarri giddugala farra shororkeessummaa Ameerikaa waraana waggaa tokko keessatti gareewwan lamaan kana loltoota meeqa akka ajjeefaman hin ibsine. Israa'el garuu loltoota Hamaas 14,000 fi loltoota Hizbollaa 2,550 ajjeesuu ishee ibsiteerti. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduuwwan isin biraan gahuun kan isin waliin ture Anamiin Shubbiseeti hanga xumuraatti nu waliin turuu keessaniif galatooma.